السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا داوتوتا ميديا مرافقوك أكم جرتن نجايا فيادا جرجرتو حركفوني الشماء سنجتشا كن مال جتيدم تلو مال جتي آدا ولدي فانو برينتو ماتم يرو ركوسن كيستي أمن خينيام تلون مال جتي جي اتين ولدي فجاترين nutis maqaa kana waamalee miti seenaa dursan yaadachuufi hayyoota babbeekamoo kan akka Sheekh Bakrii Safaloo, Dr. Sheekh Mahamad Rashaad Abdullee, akkasuma sooressa jaarraa Abbaa Gadaa, Waaqoo Guutuu, akkasuma gootottan babbeekamoo seenaa gaarii nu taraaranii deeman san isaanis yaadachuufi kanumaa fi kan qophiin tulluu maal jettee tanallee kan itti moggaafne torban irraa haala kanaan isiniif dabarsaa jirrudha. Kabajamtoota jaalattoota daawwattoota keenya akkuma fuulduraan laalaltanii agartan kanatti akka tasaa viidiyoodhaan seenuuf hanqina neetwoorkii irraa waan nu mijatiniif gunoogaa kan sujuudaan isin biraan ga'uu deemnu haala yeroo irratti qophiin tulluu maal jetti keessaafuu haala biyyi teenya irra jirtu akkasuma haala naannoo keessaafuu godina Harargee bahaa keessatti deemaa jiru roga nageenyaatiin seeratti xiyyeeffannee kan sujuudaan isin biraan geenyu taana. Amma sagantaa teenyaatti faana turtii gaarii isiniin jenna. Egaa keessummoonni keenya har'aan tana nama keessaafuu Haaji Amiin keessaafuu yeroodhaa yerootti torban irraa sagantaa garaagaraa waliin keessaafuu qophii tulluu maal jettirratti waliin marii bal'aa gaggeessaa turre har'aan tana keessummaa ajaa'ibaa qabna nama cimaa. إن شاء الله شيخ أحمد نوري حالي يرورتي أرانتنا مريء آخر ولينغونو تانا بسجودان غرا أديرو حاجي أيوخين شيخ محمد نوري تيجي دبرة مي شيخ محمد نور غمانومان غبابسيني شيخ محمد نور إنيو أبليس إنيو تيوخين مي تكشو دقيقة تكاف دعوتو تخيني أنا كول براتون بربادي أصو غرا إجو مري خيني تنسيني أوكي بريد هذا galatoomii miidiyaa kanarratti nu keessummeessitee waan jiru wal gaafachuudhaaf haala jiru walii dabarsuun bareedaadha. Ani maqaan kiyya Mahamad Nuur Mahamad Saabit Sheekh Abubakrii Safalooti. Bunni kiyya karaa carcarii naannawa biyyoo karaa baatiitti hin dalagde. Eegasiin booda immoo yeroo dheeraa eegan biyyarraa ba'es karaa بقى جيبوتي صوماليا سعودي عربيا بودرت جا أمريكا تبودا عني جا يوم بقى نمت أو جيولنا بورسيتي جم بودرة خان مقا ونين جم خيار ونين جباب تسيمو أنا قال ميديا خان رتلي يادو لي ونين أندي هادون وانين أني في بيخ ودوني فينتين نين شبك لقلو أخاه في الرابرة أمة كينيا قلتي أكافت بودان قياساني ألوني قام مجروحوني ستيف بري خجنا دفو في اللي أكا ونيكون قلتي بكا كبتو بودان يعني قيا بودان ساني بقى الرأس رتي ولا قري يروهدو والبلة مني بلة مثلا قلتي يروهدو ولين أركده أرمو أكو نصيبة جت أكو أيانا جت قلتي ولك أبمنه فنافوات اللي قلتهم سينجا إن شاء الله صل. قلتهم سافوغا خافون كي هيو سينا أرانتنا أفانا كانت تهاسون تنا هيسافو أكو اللي قلتي نمك أبصور مو كيسا تيشورو لنا تبتشاتري شيخينيا شيخ بكري سفلو أخاو خويكتي أو ديفنو لكبيتري سنيفغا إن شاء الله واحد دولي كفل دراف سينا شيخ بكري سفلو تيس تن هنگامات دقين أكا واحد دوس رابرو أبدي كابنا شيخينيا شيخ محمد نور غمن ما سيغرتون فنا سجودان غرا مري خينيا تي يروني في أجي تركام فنو مي بياديتي دفتي حالي بيا خيس جرو خيسافو يرو أما خيستي قراد ريد واخنا يوغا بونس حالي جرو وابريدا متي أكسوما غودو بياتي تو Finfinnee keessa masaraa mootummaa Raajal qabee hanga godina Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaatti haalli jiru achumaan gaddabri karaa cinaa sansanis haalli jiru waa bareedaa miti. Saniif gaa
mee eega biyya dheeytee dhuftee fi as jirtu biyya eega dheeytee wanni hubatte jijjiirama kanarraa mee maal hubatte gabanumaan daawwattoota keenyaa mee nuuf ibsi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلين كينيا وين جيجيرا مجتو دبي تبعتي متي هاللقني هدو هقا وني تكالوفته جيجيرا مني أكيد تلوفو أكلمة تلوفو هقا نمني توكو وانا تقبدو سيسامي ati qabdu sisaami namummaa ati qabdu irra ajjete ati kun akka namaatitti namummaa hanqatte hoggaasi warraa isi ka'aa jechuudha. Maaliif sirsaamee nagadhiisi inni harkisaa ati harka qabdaa hoggaasi warraa isi ka'aa jechuudha. Amma warraa isi kun warraa isi amma jijjiiramni amma dhufe kun wal dhalaan dhufe malee abdumatti zamana dheeraa ture jechuudha. Warra gaafa duraa baale keessatti lola jalqaberraa achiin booda eegasiin booda warra sanumattiin wali qabatee sanumaan wali aansee warra isa kana bakkan ga'uudhaaf uummata Oromoodhaa waan inni dhabe waa sadii dhabuun eebiidha addunyaa irratti dachiite afaan kee diin kee dhabuun jireenya si dhorkite kanaaf ishee bakriin boruu kaywaa sadii dhabuun si geesse isii dhabuun yomoo ganama gubaalaa jedhe waa sadii dhabuun si geesse sirra geesse boruu hoggaa uummata Oromooti dubbatu boruu jaan akka gartee waan inni dubbatu kana muraada namni maan inni itti dubbatu san malee namni biraa akka sirrii tanarraa hin beekne. Gabroonfataa yeroo san jiruunis yeroo gabroonfatatti dhugaa dubbatu dasitaa jaan gartee maaliif jennaan inni kun das jee bula kani Oromoon dasitaan gabbaramee nagasaa kan boruun gombifamee qo'amuu jee gartee yeroo biraatittis. Duuba hoggaa kana warraasi kun wal qabataadhaan dhufee jechuudha. Waa sadeen kana dhabne takkata duraa dachiidha lammeessaa afaanii sadeessaa diini amantiin islaamaatii hedduu miidhamtee jechuudha dhummaa kana jalatti. Amma gaa waan sadeen kuni eegaanii fi if beekee gartee uummanni ka'eeti waan sadeen kana barbaaddata lolee jechuudha. Ka dhufees waan sadeen kana kasaa kana dagaagsee jechuudha. Odoo deemtu odoo deemtu murni wal dura wal boodaan odootti dabraa deemu waani irraa qeeroodhaan dhufe kana ummata Oromoo kabiraatiitu amata 40 amata 50 itti dadhabaa bahee jechuudha. Kun eenyu ummata jaarraadhaan qabii Elemoo Qilxuutiin Mahamadu Marqaadiitiin 50 shubbisaa ture Leencootii Muhammad Ahmad Kormoo Sokaa eegat booda ummanni kun hundigaa waaqoo guutuu daraaraati. Ummanni kun hundinuu gabrummaan loluudha jechaa fi jiruu isaaniitii fi ati bar waan takka waan beekuu qabdu ummanni hoggaa namni tokko ka'ee jiruu isaa dhiisee mana isaa dhiisee ilmaan isaa facaasee gaara galee bar bineensaa miti nama akka keetiiti bar waan jiruu tana tama ganda jirtu taqee jirtu tanaatu itti bushaawee akka inni bineensaa wajjiniin gaara galuu godheera. Akkasi beekilaan waan wanni dhufu. Namuu akka keetii kanuma akka keetii huccuu uffatu kanuma akka keetii nyaatee dhuguu kanuma akka keetiitti mana jiraachuu barbaaduutu gaara ba'ee jechuudha. Bineensaa miti kalloon qabu huccuu uffatee jiraata innis. Amma gaa wanni tun wal dhalaa dhuftee odoo deemtuu qeeroo tana ka dhuftee jechuudha. Amma gaa qeeroo tanaas eegaa qeeroon tun dhuftee jijjiiramaa dhufee jijjiiramni kun gammaa waan dhufe irratti uummanni Oromoodhaa kun akka gartee mootummaa tana harka qabatu. Mootummaa tana wanni namni keenya amma akka gaariitti beekuu qabu. Gabroonfataan hoggaa namarra dhufe. Gartee humnaan kopha si gabroomsa. Saayikooloojikaalii si gabroomsa duraa. Saayikooloojikaalii eegaanii fi gartee sammuudhaan si gabroomsa. Atii kun akka gabra taate namaa gad akka taate akka hir'ina qabdu gartee
أتمانو في الدي في الرقوتي أني خن قبر جتة أمن تتكان سجاجتو أشيبودا فيزيكالي سجبرونسو هم ناس سجبرونسو قرتي سيدي بوجتو سير قط أجتو مالب إيراك خيتي دورتي جارتي تدورتي إلمان خدورتي قم بسيسي جافك أجتو بكأتي خبجاتي قبض بكأتي احترامتي قبض قرتي خبجاتي honorable رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني tokko yoo niifi dhufte kabajaa hoggaa mana obboleessa keetii dhufte kabajaa sarran taa'inii jee gartee ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات يا ربي خبجا قبل من ما كن خبجا سنرى خبجا تبدو جاتي تبيرت خبجا قبدا جولة تبيرت خبجا قبدا ilmaan ollaa sanii biratti kabajaa qabda qe'ee sanii irratti kabajaa qabda qe'ee tana duratti si cafaqaa jechuudha dhiirakka keetiitiitu hoggaa ati gartee karaamaa sirraa fuudhuu barbaade horii kee asitti sisaama qabeenya kee sisaama irraa dhorkachuu hin dandeessu jaartii tee duratti harka haandikapsi godhee uduu duba siidhee uduu dhiitichaan si dhawaadhaa sadafii qawweetiin si dhawaa makiinaa irratti darbaa kuni gartee humiliation si godha gartee ihaana قرتي المنا ما خنا قرتي قد يقولون مرة مرتيسو أما خنا قرتي خنورة تول وان خنا في الرخاء سني في الرقيقون بشان هم ديكمتوا ديكان ديكمتي قرتي لبولان ديكمتي مالك قنتاته نجسا ديكمالين ديكمو أكا قفتا تاني ديكا نما لمني قنتاتهم قنتاتهم وان تكتا gaachena hoggaa deemmattuun waraanaan hoggaanii fi hoggaa waraanaan loltu gaachena dura qabda gartee akka waraanichi as deemu san sin dirre ati immoo guntaa si godhatee jechuudha waan deemu kana hunda irratti gabrummaan bar it is bar volume afuutii bar explain si godhuun bar waan isin si gootu bar wanni akka gabrummaadhaaf hokkattuudhaan jiru ilmi aadam kabajaa qaba gartee kabajaa tan isaa fuudhee gartee خبرنا بكسري دفعت ولا جاب بشان يديكوا عطوري ترى إيجا ديكا جتشو إيجا سنيني إيجا جتشو إيجا خنا وريديكوا هنياتون تكابتو إني ما أعرف دروس إيجا خنا نتي أرى أستعد دبتو خنا أكنو تي دخنا دب خنا قولوا في نماتو دروت إيجا كتجتشو أكسيت تجا وني خندفته أما هو قالوا وني تكتين إنسان نور خايمته قبرما ونينو رقيسة نمني أرومو الآخر يوني في أمام بودا إلى أما قبرما سيجي أوتوني فينتين خنوما وجي قبرهم نيهو نمني أفهم خنان دبتو نمان دي مندندهو نما والكتا دي مندندهو نما جال دي مماري ونيقا خنا قد humiliationni kana gad dabre xiqqeenyi kana gad dabren jiru jechuudha. Xiqqeenya kana firraa kaasuudhaaf gabrummaa saqqacaana tana firraa kaasuudhaaf bishaan hin dhiqu kana xurii kana dhiigaan dhiqa. Dhiigaan dhiqaniiti fidee jechuu akka jarrutu. Maaliif jara kana wanni nuti booda deebi'ee wanni godhee fi dubbii jara kana maqaa kaasee uummata kana dubbisee fi waan isaan dalagan saniitu dhawaataan waldalaa jiru amma dhufne tanan nu dabarsitee jechuudha. akkasi mee galatoom yaadeeroo asirratti waa hedduu hubachiistee yeroo itti fayyadamuudhaaf mee gara Haaji Ahmad Nuuritti dabra yaadeeroo ittiin deebi'a Sheekh Ahmad Nuuri mee Haaji Amin haalli keessaafuu yeroo ammaa deemaa jiru hanga masaraa mootummaarraa jalqabee Oromoo akkuma far'iitti jechoota adda addaatiin tooftaalee adda addaa fayyadamanii makmaaksa yookiin waloloolee garagaraatti fayyadamuudhaan mangaafaa jedhanii yeroo itti masaraa mootummaa iddoo bulchiinsi yookiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed iddoo inni taa'utti fuula duraa isaatti idduma inni itti harka rukutaafii jirutti yeroo itti Oromoo ummata jeequmsa malee ummata faayidaa hin qabne jechuudhaan makmaaksota adda addaatti itti fayyadamanii itti harkifatan akkasuma ammas karaa dirree dhawaa yoo gabbuutes keessaafuu dheengadda namni tokko akka du'ees odeeffannoo nu dhaqqabee jira. Haalli achi keessa jirullee baay'ee rakkisaadha. Akkasuma dirree dhawaa gaddabrii cinaaksanis haalli jiru akka odeeffannoon takka takka gara keessaatiin dhugaa jirus haalli achi jiru ammallee bareedaa miti. Uummanni adabatee
Somaalee jechuudha. Keessaafuu kan jijjiirama kana gufachiisuudhaaf illee warroottan tattaaffii godhaa jiranii. Mee akka waliigalatti waan kana Haaji Amannuur mee akkamiin ilaalta? Addamin. Ana fi miti Adolf. Haaji Amin dhiifama daawwattoota keenya Haaji Amin barbaadeeti dhiifama maqaa keessatti wal fakkaate. Tokkuma gumatti galatoomii qophii tanarratti yeroo nu kannitee torbaan hundaa kanatti rakkina ganda keenyaa qofa osoo hin ta'in uummata keenyaa qofa osoo hin ta'in biyya guutuu bakka rakkoon jirtuu fi haala jirurraa agartee akka dhaabbataatti akka gizee mari'annu nu kannuu keetiif galatoomii. Tan duraan duraa dhugumatti biyya keessatti duraan akka nama tokkootti akka nama islaamaa tokkotti jijjiirama amma jiru kana akka islaamaa tokkoon laalee dhugumatti waan nama akka islaamaa tokkoon laalee waan bira dhaabbannee jabeessuu qabnu. Akka politikaatti goos garagallee maqaa lama qabdi waa hundinuu akka politikaatti guulaallee dhugumatti politikaan nama biyya keessa deemaa jiru kuni dhugumatti nama keenya keessaafuu baatii sadeen dabarte kana politikaan federaalitti deemaa jiru nama hundi afaan wallaalchiftee jirti. Wanni afaan wallaalchiftee jirtuu fi warra du'ee humna godhachuu isaanii garraa warra du'ee kan awwaalame amma 20 amma 30 hafuura furannee amma humna godhatanii lafa Oromiyaa bakka hedduutti riibuudhaaf Jimmaa fi Arsii keessatti yoo agartanii beeku qopheessanii mootummaan jedhamnaan naannoon bulchiinsi naannoo jala dhorkee fashilsee jira waan isaan iddoo jira qopheeffatanii jira sila kan Oromoo dhiigaan wal Oromoo arrabsuu fi Oromoo xiqqeessuu fakkii fi kana kan qopheeffatanii reefu jawaaruu taasisuu fi kana kun arku sunirra reefu intala takka yoo alaaltiin beeku Arsii keessatti kana maarritume dhugumatti amma reefu jaaderoo jaasaa turra amaarri Oromiyaa isa abdii hortachuu isaa agarsiisa. Bakki inni takkittiin duraan abdii qabu Itoophiyaa keessa lafa isaanii irraa gurufte Oromiyaadha. Oromiyaa tana keessatti akka uumaan qabne waan beekaniif masaraa Finfinnee yookaan Afrikaa maali bakka gartee mootummaan federaalaa jirtu kana irra guddaa isaanii dhuunfatee jirti jechuudha. Maaliif qophiin deengadda qophootee dhugaadha muummichi ministeeraa itti gaafatama qabu jechuu ni dandeenya. Maaliif qophii qophootee itti dhufti malee inni dhaqeetuma akka keessummaati. Garuu ayyaanni sun ayyaana Oromooti miti ayyaana Habashaati amata haaree isaaniiti akka kiyyan ulaalchisu. Laakiin wanni walaloo sun keessa barreeffame dhugumatti waan amaarri kophaa guu jiruu fi waan halkanii guyyaa isaan hirriba dhabee ta'uudhaan nu agarsiisa jechuudha. Bakkaraan nuti yaa'u jiruu fi karaa isaan yaa'u jiran akka hagamta akka fagoo nu agarsiisa. Warrummaan caasaa isaa keessa jiru akka isaan itti yaadanii fi akka nuti nu fakkaatetti yaadnu hagamta akka fagoodha asii tilmaamtee himuun nama dhibdu. Akka nuti itti yaadu jiru walqixxummaa saba hundaa wajji jiraachuu namuu heddummina baay'ina isaatiin qooda isaa malu harkachuu yaadna. Laakiin bakka sun jarri keessaa kan jirre torbaan irra dabarree fi baatii 3 irra dabarree waan adda addaattis ni garra. Garuu takka namni keenya beekuu qabu jaalannuu jibbinuu mootummaa nama jirtu tun waan isiin dalaytu irratti kan ittiin faarfamnus Oromoodha kan ittiin abaarrus Oromoodha. Yoo irra kaanii waan gaarii tolanis mootummaa keenya ilma abbaa gadaa jennee akka harka dhawaa fi turre guyyaa gaddi dhufe immoo beekuu jira gartee bileemis fudhachuu danda'uu qabna. Gizma gartee wanni gaariin dhufte qofa furannee gizee kan firaachuu ofuunis gaarii miti. So kanaafuu dhugumatti tan gartee bulchiinsaa fi masaraa achii deemte suni waan xiqqoo hunda qalbii booreysaati. Ta gartee amma naannoo keenyatti yoo as deebinee karaa daangaalee baha Oromiyaa kanatti yoo as deebinee wanni dira dhawaa keessa deeme suni waan dhugumatti waan nu eeggata. Fuuldurri keenya waan nu eeggata nu akeekkachiisaa jira. ABN maali baartiin Amaaraa suni gurmuu suni abin suni waan isiin achitti gurmeessitee uummata keenya rakkoo fiddee boolisnilleen isaanii wajjin uummata keenya rakkoo isiin irra fiddee agarree jira jechuudha. Garuu bulchiinsi Oromiyaa bakka hedduutti dura dhaabbachaa waan jiruuf xiqqoo abdii qabna. Dirreen Dhawaa charter cityidha. Oromiyaa walaa Oromiyaa jala jirtu walaa Somaalee jala jirtu Somaalii fi Oromoo irraa waliin fidanii fi haga barsantii waa xiqqoo takkaan haa deemanii malee ammallee jarumaatu ofiis hunda harkaa qaba. Sota Dirree Dhawaa suni waa hundara nu yaada guddaa keessa nu naquu qabdi.
rabshan yoo kaates magaalota akkasiitti kan nama yaachisu maaliif bulchiinsa kee kala jalan